Maala nu waa fuula kan kedaalee miira keessa galee akkanuma lafuma duwwaa googama kana miira keessa galee jettan. Dhugaa kunillee yaada bareedaadha dhugaa. Dhugaa bareeda. Amma rakkoon shamarran kennaa maalinni akkana godhanii ka'anii asii ol fuudhan deebisanii akkanatti. Mus sakkaraafi sii godhe sakkaraafi anam sii godhee raabdi. Sakkaraafi sabiskiraayibii jedhi gabaree. Barmiira keessa galee wallaa maadam yoo fiiddoo dandana erga muddafe of keessu qaba. Dawee waa ta'uu goraa illee baay'ee naa soroo. Viidiyoon erga muddafe keessa barbaada maaluuf shakkii ta'eeti. Badaana. Of shakkee waarufi of shakkee. Ay nabiyya. Dhugama isiniin jedhaa bara. Anu isiniin jette jira bara. Amma gizee miira keessa galtaniitiin jettan gaafa wal janaa walumaan haasayaa miira keessa galtan. Waa kan beekanii viidiyoo atillee silkiin kee viidiyoo irra deeffadhu. Innillee achi viidiyoo irra deeffateera miti anja. Viidiyoo irra deeffadhu. Ana siin jedhe. Viidiyoo irra deeffadhu silkii kan kee. Gurraatti baasee diimtuu baasee daalatti baasee wanti baasee miti haa baasu. Silkiin kee viidiyoo irra deeffadhu. Lubbuu kiyya fuula mul'isi yoo siin jedhe lubbuu kiyya bar fuula mul'isi jedhiin. Fuula kee ilaaluu barbaada lubbuu kiyya. Anas siin jedhe gaafa inni akkana gadi qabee jechuudha maksala harkatti dhiqatan gubbaa baasee lubbuu kiyya irraatiin inni akkana godhee fakkaate. Lubbuu kiyya fuula kan kee barbaada ka fuula naa ergi jedhiin. Akkasiin jettaniitiin akkana goota kaatee miskiintittiin xiyya fiddee akkana goota nama viidiyoo dheengaddaa san jechuudha gara nagadii dhufe viidiyoon sun jala kanaa dhufe eenyuma rabbii jedha eenyuma jedhee osoo eegu akkanuma dhuftee. Miti Allahu akbar jedhee Allah ilaha illallah. Dhugaa isin ammallee tarii dabee gizee waliin haasofta waaqaan beekan gizee inni amma hin jiraa miti. Yeroo inni isin mul'isu jechuudha. Akkana godhadha. Miskiinaan wayitii itti mul'isaa irraa isan nam mul'isaa jira jettee haatee akkanatti dhalka Biraazilii waliin dhaabee akkana iskiriinshuutis godhee addunyaa kanarraa galuudhaaf teetti. Inni fuula fi dhaffate. Ati Biraazilii waliin iskiriinshuutii taate. Inni yookaan anjaa wannatti hin jirtu jedha kana jirtiifuu iyyuu hin mul'atu ka'eennu akka ta'e. Ati fuulli kan kee akkanan laalaa jirtu. Biraazilii waliin ati suuraa kaataa. Suuraan kan kee iskiriinshuut godhama ol kaayamaa. Gaafa kaan kasaaruun kan kee kasaaruu jedhamaa jechuudha. Saati san gisee inni kaameraa gara yaraatti gadi fide bulloo kiyya wallahi waliif jecha waan hin taane hin qabnu jedhaatumaan kaameraa kan kee bareedaa kiyya dhugaa jette waan san anas siin jedhe yes afaan ingiliffaa irra caala nama ingiliffa kana baradha afaan jitu maal jedha jettanii faranjitu maal jedha look is general put is protein jetti. Namni waa yaadu tokko yookaan namni waa yaadu tokko nyaachuu isa barbaachisa yookaan ammoo yaaduu isa barbaachisa. Namni waa hojjetu tokko yaaduu isa barbaachisa jetti. Faranjiin gisee mammaattu jechuudha. Kun mammaa ka faranjiiti malee kanaa lafaa ta'e isinitti hin fakkaatina. Gatii kana ta'ee fi nuti ammoo wanni biyya faranjiitti deemuudhaaf ganama galgala boonummaa inni. Faranjiin barumsaan nu caalti. Barumsaan. Kiisiinki nama uummata keennaaf harayaa kun kiisiinki nama uummata keennaaf uummanni keenya quba gurra kaatee silaalu kun faranjii bira noormaaliidha. Noormaalii. Karaarra dhaabattee jaartiin kiisiingii wal gooti. Karaarra dhaabattee fireendiin kiisiingii wal gooti. Namni itti dubbatu tokko hin jiru. Kenna haa qotee bulaani. Qotee bulaan kenniin. Ati nama tokko kiisiingii wanaan nama tokko harkarra kaattee qabattee deemnaan akkana silaalan kun amma dubartii takka biyya keenyatti harkarra kaattee deemuu hin dandeessu yookaan harkaan qabattee deemuu hin dandeessu. Akkana silaalan dhaabatanii. Hin jiru biyya faranjiidha wanni akkasii. Fuula hin mul'isinaa osoo ka fuulaan beekanii dita nama hedduu taaziyaa teenna wallaahi.
Osoo waan fuulaan beekaniiti tanama hedduu taaziyaateen. Fuula hin mul'isina. Waa irra buusi yoo siin jedhe waa irratti hin buusin. Waa irratti hin buusin rabbii jedhi deengadda nama hedduutu mana hidhaa mana yaalaa seene. Waa irratti hin buusin anas siin jedhe. Dhiisi. Ni gisee yaaddadhu abbitaayitiin na cufama yaa rabbiitii ammallee mana yaalaatti deebi'aadha. Kiniini ambitadhe tokko soo argitanii jechuudha isin mul'isa. Wayna amantaan hin amantaan saa waan kijibu seetan. Aslaala. Jiraachuu fedha ka jiraachuu fedha bara. Kabiifti rabbi alaa sumeen irratti ture sittaa tolu waan irraa gabu'a. Suuraa taaptaap jedhi yookiin immoo deemtaa nama taaptaap si godhaan jiru wallaahi as keessa dastii keessan taa'ee. Ciao. Kasani jabaadhaa isiniin jedha. Naga haa buusu waaqayyooni jabaadhaa. Ani wayimaafan jedhe jabaadhaa. Waan ofii Akkasii badimmaa Yalla. jabaadha. Fayyadaadhi. ati kalee kan daaretti dawalte kalee so daaretti naa dawalte sila. Wallaahi si bira dheeraa hasudde ati booda komentii irratti arginaa si dhiibsee bara. Yalla okay bye. Pepsi nugin gisee gurraa kana chaw. Yalla bye. Maal taate alafaa ta'e maal ta'e. Taazii gaddaa sanani hin hafee beektanii isima sani irra deebeetii naasa'u jira malee homaan taane jira. Jira galata rabbi. Kooni siifuu wal arrabsaa kooni siifuu wal ari'aa waan himaayyuu wallaalee tumaan jaadhisee gariin irratti duula gariin maaf irratti duultan jedhee wal arrabsaa hay oromoo jedhee abiyyi amalu waa malee abiyyi bara hay oromoo hin jenne ba taaziyaatanii mutahaa ko taaziyaa daabboo teenna taaziyaa daabboo eenyu du'ee maaliidha wanti dheengaddaa mana hin jirtu ati. Biada isiiti eessa jirta ani ammaaf kanaadaa jira kanaadaa seene miliqee maaluma jetti adii gartaa deesse ingalla kaayirootti eenyutu du'e dhafaa ta'e namni du'e wayitu hin jiru. Kaayiroo tana bari takka kaayiroo tana keessatti jechuudha. Ajanda tosii baay'ata malee ajanda tosii bahuudhaaf dhalaaf dhugaan illee as keessaa bahuudhaaf baay'atti malee shamarran kaayiroo tanaa hagana maraa miti. Takka kaayiroo tana keessaa intarvii godhaniitiin viidiyoon kee nutti ergame eenyuun irraan beekiranii argitan hin jiru bara. Dubaay Su'uudii Kuweet illee hin jirtu. Keessattuu Dubaay maa Su'uudii baay'ata maaf akkasii garuu? Maa akkasii garuu Dubaay fi Su'uudiitti baay'ata wanti maaf garuu maal rakkoon? Dubaay fi Su'uudii pararama yaa. Kadeen gadda namni arginu hin jiraayyuu si jalmash. Addunyaan fuutee akkana waliin geettee bara akkanatti. Kadeen gadda sannaan hin arginu hin jiraa? Kadeen gadda sannaan ni arginu hin jiru garuu hin jira jedhee yaadu. Ani hin argine wallaahi ani hin argine. Warri hin argin bagaa rabbi isin argisiisin. Wallaahi osoo argitanii yoon dhibamtani.
osoo haati irra jirtu qaamni akkasi dhokkeen irraa kaatee mana akkanyaa. Baga rabbi isin argisiise.